So daawwattoota keenya viidiyoo kanarratti akkaataa daldalaan yookaan naggaadonni yeroo baay'ee meeshaa elektirooniksii gurguranii ispeekii yookaan ispeesifikeeshinii kompiitara keenyaa jijjiiranii akkamitti akka isaan sobanii nutti gurguran isinitti agarsiisa. Akkasuma immoo maal gochuu akka qabdanillee achumaan isinitti himaa jechuudha. Fakkeenyaaf kompiitarri isin bituuf deemtanii speediin isaa yookaan gosi CPU isaa Core i3 ta'ee jiru. Isaan immoo siistemii keessa galanii edit godhanii Core i7 fakkeessanii isinitti gurguruu danda'u, Core i5 godhanii isinitti gurguruu danda'u jechuudha. So kanaafi qabatamaadhaan isinitti agarsiisuudhaaf ofii makiyyaanii kan koo jijjiireen isinitti agarsiisa. Isin immoo maal gootanii isa sirrii akka isinitti argachuu dandeessan immoo isinitti himaa jechuudha. So mi'a haa jalqabnu. Jalqaba kompiitara kiyyaa haa ilaallu kana nama fayyadamaa jiru. So fakkeenyaaf system property isaa keessa galee ilaaluudhaaf akkuma beektanii kompiitara kana this PC ka jedhurra kompiitara keessanii irraa immoo bakka biraa ta'uu danda'a garuu properties yoo jettanii detailii kompiitara keenyaa nuu fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf asirraa akka argitanitti processoriin isaa kan kompiitara kanaa nama fayyadamaa jiru Core i3 dha. CPU speediin isaa 1.2 GHz dha. RAM size isaa asirratti kaafiyame inni sirriin 32 GB dha. So informationii kana qabnaa jechuudha. So meekaanii ani daldalaadha haa jennu. Kompiitara kana fakkeesseeni Core i7 fakkeesseen gurguruu barbaada. So maal gochuun qaba? Ishee i3 jettu kana Core i8 ittiin jijjiira yookaan i7 ittiin jijjiira. Speedii isaas akkuma kanatti dabaleen isinitti gurguraa jechuudha. So mee jijjiiree haa ilaallu. So kan inni raanfatina kan amma jiru Core i3 dha. Speediin isaa 1.2. Booda yeroo jijjiirru cheekii goonaa jechuudha. So bifa kanaan ilaallaa jechuudha. So mee practicalitti adeemu. So kompiitara keenya irratti detailiin hardware registry irratti galmaa'ee ta'a. Registry editor jedhama. So bifa salphaadhaan asirra dhuftanii reg edit jettanii barreessuu dandeessu. Isa booda registry editor ka jedhu ni dhufa. So informationiin hardware kompiitara keenya jiru software nuti feene hundi isaa as keessatti argama. So kanan bana so yesenna admin privilege waan gaafatuuf so kana deebiseen minimize godha. So akkasitti yeroo dhufnu registry keessa informationii adda addaatu jira. Local machine ka jedhu jira. So nuti kana barbaadna current user qofaaf jijjiiruu yoo barbaadne as keessa seenna. So amma as keessan gala kan nuti jijjiiruu barbaadnu hardware description wanna ta'eef hardware isa jedhu kana menu kanan battana. So itti aansee description kan jedhu jira. Description jalaani system ida system description CPU speed ida amma kan nuti jijjiiruu barbaadnu. So 0 asirra jira. Akkuma argitan asirratti amma kan galmaa'ee jiru Core i3 dha. So kanan jijjiiruu barbaada. So kana double clicking godha jechuudha. Ishee barreeffamatti kana. So eegguun banu akka asirraa argitanitti editable dha wanti kun. Edit ta'uu danda'a jechuudha. So Core i3 isa jedhu i7 ittan jijjiire ilaala argutti jirtu. So generation isaa immoo 8th generation godhe. CPU speed isaa immoo asirraa akka ilaaltanii kanuma jiru 4.2 godhe baay'ee faxaanii jechuudha. So okay jedhee kana cufnee gubaanu amma gaaconnee bakka silaa deemna. Property jennee ilaaluuf deemna. So right click properties. So amma akka argitanii so isa silaa banamee jira saniif diduu jira. Isa jalqaba banne saniin cufneedhaa fi properties. So amma akka argitanii jijjiiramee jira. Meeqa jira? Intel Core i7 8th generation CPU speediin isaa 4.2 dha jechuudha. So kana naggaadeen yegguu fudhattanii amma ogeessaa hedduus fudhattanii yoo deemtanii kanuma system information keessa galii ilaalanii jira. So kan argattu garuu wanna sobaa isin hojjetaa jechuudha. So rakkoon akkasii akka nu mudannee fi yeroo hundaa kompiitara yeroo binnu achuma dhaabannee restart gochuu qabna. Maaliif reg edit kan nuti jenne amma registry edit ka jennu kuni yeroo hundaa kompiitarri keenya cufamee yeroo banu ofii isaan dubbisa maashinii sanarraa. Ofii isaan dubbisaa jechuudha. So ituun bitiin dura yookaan binnee mana keenyatti fuuneen galin cufnee bannee irra deebinii kana ilaaluu qabna jechuudha. So sana yoo goone wanti hundumtuu ni sirrata hannallee ni oolla jechuudha. So kana fakkaataa isinillee viidiyoo kana namoota biraa wajjiniin share godhaa. Toorri kun guddatu yeroo dhiyoo keessatti machine learning fi AI irratti kan wal qabate viidiyoo dheeraa qabadhee isiniif dhiyaadhaa. Ammasitti sanbata guyyaa gaarii isiniif haa ta'u.